Ashamar kafune kamortan daawwattoota fi hordoftoota GMN irraa oduu galgalaa kanaaf qabnu isinitti himna. Oduu galgalaa kanaa kan isinitti himu Alii Lammii Sireeti. Guyyaa raayyaa ittisa biyyaa marraa 117ffaan guyyaa magaalaa Finfinnee mooraa waliigalaa raayyaa ittisa biyyatti kabajameeti jira. Guyyaa raayyaa ittisa biyyaa waggaa waggaadhaan onkololeessa 15 kabajamu kuni marraa 117ffaaf kan kabajamu waggaa ta'u, kabaja guyyaa raayyaa ittisa biyyaa baranaa kunis dhaadannoo raayyaan ittisa biyyaa qormaatilee keessatti ijaaramaa dhufe jedhuun bakka pirezidaantiin Federii Taayyee Asqasillaasee itti maajar shumii waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaatii fi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aashaa Mohammad akkasumas bakka miseensonni raayyaa ittisa biyyaatii fi keessummoonni affeeraman argamanitti kabajameeti jira. Sirna kabaja kanarratti ministeera raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aashaa Mohammad raayyaan ittisa biyyaa kabajaa fi birmadummaa biyyaa itti fufsiisuuf humna lafee fi dhiiga isaa aarsaa kafalaa dhaloota irraa bira gahe jechuudhaan humni kun kaleessa qormaata biyya keessaa fi alaalisa mudatu dandamachuuf ofirraa qolachuun haala irratti gayyadachuun borus kabaja birmadummaa biyyaa kabachiisuuf cichoomina olaanaan kan itti fufu ta'us Injiinar Aashaan dubbataniiti jiru. Walgahii horaa biyyoota BRICS kudha ja'affaarratti yaa'ii Itoophiyaan kaaftee hedduun fudhatama argachuun Daayirektarri Jeneraala Nageenyaa fi Odeeffannoo Biyyaalessaa ibseeti jira. Itoophiyaan qooda naannawa ba'a Afrikaan qabdu walqabatee biyyoonni hedduun Itoophiyaa kan tumsanii fi Itoophiyaa wajjin hojjechuuf fedhii kan qaban kan ibsu Daayirektarri Jeneraala Nageenyaa fi Odeeffannoo Biyyaalessaa Ambaasaadder Ridwaan Hussein fedhiin hulaa galaana argachuuf qabdu tan agarsiiftee Itoophiyaan yaa'ii Itoophiyaan dhiyeessite kunis ajandaa waltajjichaa ta'us ibseeti jira. Namichi haasawaa jibbansaatii fi olola sobaa odeessaa ture obbo Teediyoos Tantuu hidhaa waggaa 6 fi baatii 3 adabameeti jira. Manguddoon gannaa 70 waggoota dhiyoo asitti karaa miidiyaa hawaasaa yuutuubii fi tiktookiin haasawaa jibbansaatii fi olola dharaati facaasuudhaan sabaa fi sablammoota Itoophiyaa walitti bu'iinsaaf kakaasaa ture. Manguddoo obbo Teediyoos Tantuu mana murtii olaanaa federaalaa yakkoota 4 himatan keessa yakkoota 3 raawwate jechuudhaan hidhaa cimaa waggaa 6 fi baatii 3 yoo adabu akkasumas qarshii 20 itti mureeti jira. Obbo Teediyoos himata irratti dhiyaatee seeraan ittisuu waan hin dandeenyeef himata irratti dhiyaate keessa 3 balleesse jechuun kan itti mure manni murtii daddacharraa oleen himatamaan manguddoo waggaa 70 fi abbaa ijoollee tahuu tilmaamu keessa galchuudhaan murtee barsiisaa itti mureeti jira. Biyyi Kanaadaa bara 2025tti hanga baqattoota gara biyya isii seenan gabbuusuu ibsiteeti jirti. Bal'ina oduu tanaatiif Tsiyoon Gurmuu. Mootummaan Kaanaadaa jijjiirama imaammataa taasisuudhaan lakkoofsa uummataa guddisuu yeroodhaaf dhaabuudhaan baay'ina lakkoofsa baqattootaa gara biyyattii akka seenan hayyame haalaan hir'isuu beeksiseera. Kaanaadaan bara 2025tti jiraattota 500,000 karaa hayyama hojiitiin biyyatti seenan akka simattu beeksistullee lakkoofsa kana persentaa 21 hir'isuudhaan gara 395tti gadi buuftee jirti. Ministeerri muummee biyyattii Justin Trudeau gama isaaniitiin mootummaan isaanii hir'ina hojjetaa furuudhaaf jecha weerara Covid booda tarkaanfiin fudhate madaallisaa kan inni jedhaniiru. Kaanaadaatti deeggarsi hawaasummaa baqattootaaf taasifamaa jirus gadi bu'aa dhufeera jedhame. Yaadni uummatarraa walitti qabame akka agarsiisetti lakkoofsi baqattootaa dabalaa dhufuu isaatiin walqabatee dhiibbaan mana jireenyaa fi tajaajiloota hawaasaa irratti qabatu yaaddessaa ta'uun himameera. Tarkaanfiin kunis hir'isuu barattoota addunyaa fi hayyama yeroo hojjettoota biyya alaatiif kennamu hojiirra oolchuu hordofee kan dhufeedha jedhame. Guyyaa kamisa kaleessaa ammoo ministeerri muummee biyyattii Trudeau fi ministeerri immigireeshinii biyyattii Mark Miller kanneen hayyama hojiitiin galan irratti hir'isuu dabalata kaa'uu beeksisan. Kaayyoon tarkaanfii kanaatis waggaa 2 booda namoonni hayyama hojiitiin seenan 365 qofti akka jiraatan gochuu irratti kan kaayeffateedha jedhameera. Hir'isuun kunis waggoota 2 dhufan keessatti lakkoofsi uummata Kaanaadaa keessa jiraatanii akka hin daballe taasisaa jedhamee yaadama. Yeroo kanattis dhiyeessii mana jireenyaa fi fayyaa cimsuudhaaf carraa akka kennu ibsameera. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota GMN oduun galgala kanaaf qabannee kanan gammaatti hordofaa turtanii qophiilee GMN biroo itti fufuu turtii gaarii.